Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi maatiiwwan chaanaalii Boonii Baaba arramu viidiyoo gara biraadhaan walitti deebineerra. Viidiyoon keenya irraa waa'ee sirna eebba albama artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti kan hundaa'udha. Amma xumura qophii kootiitti immoo na wajjin turaan affeerraa kootii warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo akkuma beekamu viidiyoo kana immoo like gochuun jalqabaa. Gama viidiyoo keenyaatti yommuu dabarru sirna eebba artistii keenya jaalatamaa albama isaa guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Skylight jedhamutti raawwatamaa jira. Sirna baniinsa isaa jalqabaniiru. Viidiyoo kana keessatti tuma sarratti waan qabadheeruuf amma xumura qophii kootiitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Akkasumas artistoonni beekamoon irratti hirmaataniiru. Fakkeenyaaf akkasumas chaanaaliin Vision Entertainment kan jedhamu sirboota artistoota Oromoo gadhiisuun kan beekamu kan artistoota Oromoo dhaabatu yeroo ammaa kan sirba albama artistii Hacaaluu Hundeessaa sirba tokkoon isaa birrii 50,000 bituuf waadaa galee jira jechuudha.